እሺ እንደገና እያያችሁ ነው። እንደገና ይው እነግርሃለሁ እንደሌለው ወረ ብላ ዮኒ ማኛ ነው። ዮኒ ማኛ አጫሉን አስገደለ ካልከኝ ጀግና ነህ። ሪመምበር ዮኒ ማኛ አጫሉን አስገደለ ካልከኝ ጀግና ነህ። ለልጅቷ መልስ እዛ ሰጥተሃት አንተ ራስህ ልጅቷ የሰጠችን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማቀበል አለብህ ማለት ነው። ደን ከዚህ ውጪ ግን ምንም ማሟሟቅ ትርጉም የለውም። ከነሲ ጀቹ በርባዳ አቤ ዮ ሲገለ ሲንገር ታናሞ አፋን ከጩ ሄኖራቲ ኦፊ ኬኛ ዩጉበኔ ዱጋ ሲሪ ቀበቴራ ሲሪ አደባሳ ጅለኔ namni qabbi singaru maaliif namni waan hundumaa irratti akka galee hamboochaarra maaliif maalidha singaru kun namu gaafii bar namu kan waan hin beekne keessa galee kan borcaa ooluuf gaafii keessan hin baay'ee namu waan hundumaa irratti haasa'uu hin qabu. Ishii faamilii namu waan beeku qofa haasa'u qabashi. Isaa waan akkasii isaa girgirii maa jaalattu namu bar jaalateetu waa borcaa oolamti. Namu waan hin beekne maqaa ishee fa'aa otoo hin beekin bakka kan namni asirratti borcaa ooluuf isin namni akka borcaa oolu gootu girgirii jaalatu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fi kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo bira qabadhe isiniif dhiyaadhe hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo kana jalqaba isaatii dhaggeeffattanii turtanii namoonni yaada garaagaraatiin ibsachaa jiru. Du'aa obboleettii teenya Qananii Addunyaa kanaa wal qabatee warroonni Amaarattis Oromoonis yaada isaanii karaa itti fakkaateen akka ibsachaa jiranidha. Egaa ana jechuudha akka nama tokkootitti kan na ajaa'ibe namicha Yooni Maanyaa jedhamu kana namoonni jechuudha Oromoo ta'ee isa wajjin isa deeggaraa isa wajjin indaalama irratti duulaa deeman Oromoo ta'uun isaanii baay'ee kan nama shakkisiisu ta'uun isaa waan dhibba keessaa dhibba ifa ba'edha. Akkasumas immoo jitu nama Hacaaluu anatu ajjeechisiise jedhama. Yoon ajjeechisiisames ani goota. Nama Hacaaluu anatu ajjeechise eeyyeen ani goota jedhe faana inni ragaa qabatamaa fidee suuraan ni dubbata jedhanii warri harkaa cabaca'an kanarra ta'e osoo hin ta'in kan kaleessa ta'e duubatti deebi'anii yaaduun hin danda'amu immoo kan fuulduraa malee kan duubaa yaadachuun hin danda'amu kuni gaafidha. Akkasumas kan biraan mooyyetu haala isheen ittiin ajjeeffamtee gamoorraa darbamtee ijjitiiwwan tokko bahaatti jira kan jedhanis isaanumatu jechaa jira. Egaa Hacaaluun akkuma dhugaan isaa badee hanga waggaa meeqaa haati manaa isaa shaashii gurraachisuun utuu hanga har'aatitti irraan bu'een deemte. Egaa dhugaa mucaa kanaatillee dhoksanii dhugaa mucayyoo tanaatillee dhoksuudhaaf xaaru malee jarichi yookiin dhuguma sagalee intala Oromoo tana Qananiidhaaf ishiidhaaf sagalee ta'uuf miti dhibbaan dhibba keessatti amma aartistoota Oromoo keessaa kan sagalee olaanaa qabu kan immoo uummata biratti fudhatama qabu Indaalamii isaa akkuma Hacaaluu isaan gochisiisuudhaaf kanaan wal qabsiisanii malee namoonni du'e meeqatu jira. Even dubartiin jechuudha nafseen takkittuma nafseen guddaa nafseen xiqqaa nafseen beekamtii qabu kan beekamtii hin qabne nafseen takkittiidha. Daa'ima umurii ishee malee gudeeddamtee gochaasuu kanneessadhaan duutu. Egaa akkas namaaf sagalee ta'uu qabaatanii isaanii maan ta'ani. Amma maaltu kanarratti fidee halkanii guyyaa hirriba isaan dhufu. Amaara yoomii Oromoodhaa sagalee ta'ee Oromoodhaa quuqamee akkanatti iju. Amma namichi kun dhuguma Oromoodhaa quuqamee dhuguma du'a mucayyoo tanaa dhugaa mucayyoo tanaa baasuudhaaf akkanatti xaara isinitti fakkaata. Maal uummanni gowwaa uummanni dhumaan dhugaa Rabbii
isa faana kan akka sooldinan mucaa waan dubbatu hin beekne akkasumas immoo yeroo kan akka Hamzaa Haajii Hamzaan illee yoo ashittiin dhoowwachuu hin dandeessu kan suuraa waggaa 3 waggaa 4 dura diraamoowwan adda addaa ishiin hojjechaa turte kutamee ofirratti suuraan afaan qaba suuraan kun hin dubbata dhugaa jedhanii hacabaccaban akkasumas immoo raacha irratti raachiin wanti hunduu seera harka jira seerri waan jedhanii jedhaa jennaan akkam kana jedhaa raachiin maali jedhanii karaa kanaan illee dhaqanii mucaa miskiina raachee qeequ abiyya Oromoo kana rabbi isin ajaa'ibumee wanta mee du'a kananii kana irratti Oromoon hangam Oromoodhaa quuqama Oromoon maal fakkaata Oromoon eessa dhaabbata Oromoon karamitti yoo deeman karamitti deema jettanii waan baay'ee irraa barachuu dandeessan ndoo dhugaa waan baay'ee nama ajaa'ibu dhiifama sagalee baay'ee ol fuudhuu hin dandeenye viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanumarratti xumura ijoolleen Oromoo biliisaan kuma fe'ellee haa ta'u numatu Oromoodha numatu dhiiga tokko malee deemtanii dhaqxanii aduu Oromoon tokko miidhame amaarri ragaa sobaa adda addaa qabatee fidee yoo isin nitti fakkeesse isin immoo wajjin hin fakkaatina maaliif borummoo sumatti deebi'ee atumtii kee har'a wajjin Oromoo namichi yoonii kana wajjin hacabacabdu boros irratti deebi'ee sumarratti hacabacaba'in nu jaalata se'ina kanaaf hanguma fe'ellee haa ta'u kan du'e Oromoo kan hidhame Oromoo dhugaa isaanii haa baasu dhugaa mucayyootii fi dhugaa mucicha baasuudhaaf xaaraa malee ganaa asii deemtanii warra isin hin jaalanne xalaata keessa wajjin dhugaa baasuu deemtanii waan hin fakkaannedha kun ta'uu hin miidhagu ta'e iyyuu isin irraa hin miidhagu kanaafuu Oromumaan wal taatanii dhugaa baasuuf xaaraa malee dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii bira diina keessanii wal taatanii dhugaa baasuu hin xaarina innuu diina keessanii maal dhugaa keessan barbaada ara nama ajaa'ibu rabbi viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma irratti xumura hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.